sababaalee bilbilli keessan isin jalatti hallaqu karaa salphaan itti beekachuudhaaf Google Galaxy Store fi akkasumas Google Play Store keessaa haromsuu akka qabdan isin garsiisaa nafaana ture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira-jirtu obboleewwan kee qaqqaalii fi gaggaarii warroonni TikTok jalatti argamtan hundi keessanuu baga jiraata isiniin jecha har'a waan lama isinii qabadee dhufe waan lama san irra hedduun keessan hin beektan ta'uu mala warri beektan ni beektanii warri hin beekne immoo itti fayyadaman afeerraa kiyya. Tokkoffaa bilbilli keessan warroonni bilbila Galaxy yeroo dheeraadhaaf osoo bilbila keessan hin haaromsine qabatanii jiraachaa turtan akkasumas bilbilli keessan isinirratti hallaquudhaan viidiyoolee garagaraa barreeffama suuraa waa'ee garagaraa daawwachuudhaaf itti fayyadamuudhaaf hedduu bilbilli keessan hallaquu guddata. Sababni isaa maali yoo jettan wallaaluma keessan irraa kan ka'e. Tokkoffaa bilbila keessan yeroo yeroon haaromsuu dhabuudhaaf karaalee garagaraatiin haaromsa karaa sadiin sin gaafata. Tokko softweerii, lamammoon Galaxy Store, sadaffammoon Play Store, Google Play Store. Amma ka jalqabaa Google Play Store keessa sin garsiisa. Google Play Store hundi keessan beektanii kanaa jechaadha. Karaa gabaabaan akkaataa update itti godhuu dandeessan osoo olii fi gadi ta'uun Google Play Store harka keessaniin xiqqoo cuqaastanii qabdanii erga sekondii lama hoggaa qabdaniin booda fakkii waan kana sinif baasa bakka my app jedhu kana sinif baasa jecha kanarra cuqaaftan direct kallattumaan singal jecha yoo bilbilli keessan haromsamuu fedhu bakka tanarra sinii baasa jecha kuno asitti addatti sinii baasa jecha yoo hin feene akkuma argitan kana san addaa baafachuudhaaf bakka kana cuqaastan bakka mangee jedhu kanarra cuqaastan mangee bakka hoggaa cuqaastan kuno tan tarreessa sinii baasee bakka ka install godhatan kuno ka install godhatanii fi ka update gootan akkasuma ka geemiillee jechaadha. Maal godhuu qabdanii bakka tanarra cuqaastan yoo update mee kan barbaadu ta'uu asirra tuqxaniiti adda baafachuu dandeessan jecha karaa kallattiin. Update yoo kasin gaafate kallattuma ka gubbaarraa update jedhu sanarra cuqaastanii guutumatti update godha. Kalammaffaadhaa dhiirachaa jira waan ta'eef daddafee sin garsiisa dhiifamaa kalammaffaadhaa kinoo kana Galaxy Store ka'ee dhufana jechaadha. Kalammaffaadhaa kanarratti yookaan kanarra seentan kallattumaan sinii fidaa ifama xiqqoo waan tureef kunoo bakka kanatti bakka tanarra cuqaastan bakka sarara sadii tanarra hoggaa cuqaastan asirra kunoo amma fakkeenyaaf kiyya fideera kunoo asirratti jechaadha. Bakka update jedhu kana jecha no bakka update jedhu kana laazima kana update godhuun keessan dirqama kuni kamme appileen gurguddoon as jalatti argamanii jechaadha. Bakka kanarra cuqaas hoggaa bakka kanarra cuqaasnu sararaan of fida jechaadha. Bakki kuni bakka waan garagaraa hedduu of keessaa qabatun appilee garagaraa ciccimoo bilbila kana baatuu danda'an jechaadha. Kunoo akka argaa jirtan kana asirratti kunoo amma update kaaheera jechaadha. Asirra maal godhaa asirra cuqaasa jecha yeroo tokkoof cuqaasa kallattumaan waan asirra jiru kana update godhaa jecha bilbila kee kun kana fakkaata. Kalammaffaadha ka sadaffaadha setting keessa seenee sin garsiisa. Ka setting keessaa kunoo setting keessa hoggaa seentan bas software bakkee dhufana jechaadha. Kunoo amma durallee viidiyoo irratti jedhan jira YouTube kiyya keessatti argachuu dandeessanii akkamitti akka software update godhuu danda'u jechaadha. Kallattumaan kunis asitti asirra yoo cuqaastan yoo update barbaade kun immoo asirra sinii kaha jechaadha. Bakka kanarra sinii kaha asirra sinii kaha kanarra cuqaaftanii ergasii inni noqxaa sinii kaha jechaadha. Mallattoo wahii sinii kaha yeroo update godhuu barbaade updatein asirra softwarein kun immoo bilbila keessan guutumatti haaromsuu danda'a jechaadha. Teknooloojii haaraa amma dura dhufe akka isin ifirratti bilbila keessan irratti galchitan isin gargaara. Video sen dheeresse yoo videoon haga dhumaatti isin jalaa dhume YouTube kiyya jala seenaa argachuu dandeessanii gaalatoma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please like, share, follow naa gochuun dagatinaadha. YouTube channel kiyyas profile TikTok kiyya jala jira irra cuqaasaadha. Subscribe naa godhaa na jajjabeessan dhaamsa kiyya gaalatoma.